Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam jirtu nagaa jirtu ummata Oromoo ummata qaalii fayyaa keessanii nagaa jirtanii alhamdulillah rabbil alamin. Ana birallee nagahaa isiniin jedha nagaa kiyya boodarraan fadha jedheetumaan isin laalaa jira. Ala akka malee roobaa jira jechuudha. Guyyaarraa baay'ee tokko roobaa roobni mana alatti nama baasu taa'u bichaadha wanni wayyaa ifaan nurraa hin banne hanga ifaan jirtu tanamee hin saamadha jedheetiin deema jechuudha. Egaa har'allee dhufnee jirra waan qabannee dhufnee viidiyoo hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota kiyya daawwatamoo fi jaallatamoo viidiyoo kiyya daawwadha. Laayikii sheerii naaf godha. Yoo sheerii naaf gootan namummaa isin jala jiru hundatti naaf dhaqa na gargaaraa isiniin jedha. Hanga nama dhaamsa kiyya hangi kun hanga hunda namatti hin ulfaattu jechuudha. Laayikii sabskiraayibii naa gootanii yoo bira kuttan inni bu'aallee naaf qabaatu baatu miidiyaa nama fayyadu ta'uu mala booda irratti jechuudha. Waan rabbii hin beekamu kanaafuu laayikii illee itti roobsaa bakka geettanii daawwadhaa isiniin jedha. Anillee immoo biyya keessa jira wanta biyyi qabdu guutuu isaa hojjedhe isin agarsiisuuf qophiitti jira. Haala mijeeffachaa jira. Haala wantoota tokko tokko mijeeffachaa jira jechuudha. Wanti ani mijeeffachaa jiru amma erga galee baatii 3 ga'ee jira. Arfaffatti dabraa jira jechuudha. Erga baatii 3ti waa heddullee hubadhee waa heddullee laalellee jiruuf jireenya haala qaala'insa jireenyaa hunda laalee jira. Kanneenis warri nuuf himii akkam jirti magaalaan akkam jirti akkam wanni hundarra waan isin barbaaddanirra jechuudha. Yoo yaada qabaattanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessitanii sa'aada ani waan akkana barbaada namni biyya ormaa jirtan jechuudha. Silaafu namni biyya keessa jirtan miilan dhayxanii magaalallee gatii meeshaalee gatii waa hundaatu lafallee manallee gatii itti gurguramu isin baruu dandeettan jechuudha. Kana yoo biyya ormaa jiraattanii namni akkuma ani yaadaa ture sanitti yoo ka yaadu ta'e fal'aana illee gatii baruu barbaanna jechuudha. Akka duraan an beekutti jechuudha. Achi ture miti biyya ormaa ture miti waa hunda isii gatii beekuu barbaada. Garuu gaafa nama meeshaalee adda addaa argisiisu arge ani viidiyoo isaanii hanga xumuraa daawwadhee irraa waa hubadhee deema jechuudha. Kanaaf namni yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Sa'aaduu waan akkanaa barbaanna dhaqii ilaalinaan jedha. Miidiyaan kabbanameef kan irratti hojjetamu kanneeni jechuudha. Baacuu garagara illee namni qabdan fida koomentii jala kaaya. Anillee immoo wantoota tokko tokko haala mijeeffadhee maatii kiyyaa wajjin faamilii kiyyaa wajjin dhufuuf qophiirra jira jechuudha. Maaliif namni biyya ormaatti gaafa dhufu qilleensa wal dadhaba. Qilleensa kana irraanfatee qilleensa biyya ormaa san waan barateef xiqqoo isii haalli nama rakkisa. Ani immoo sanuma keessattuu xiqqoollee taatu turee viidiyoo kana akkuma goggodhallee goggodu gadhiisaatumaan jira. Namni immoo sirriitti naaf daawwachaa hin jiru. Naaf daawwadhaa sumaanuu isiniin jedha daawwattoota kiyya qaalii fi gaggaarii. Achi boodarraan yaada keessan ka qabdan manallee maan taane maatii keenyallee dhaqiitii sa'aadu nu laalime akkuma keessa jiran nu laali jettaniyyuu karaa keessatiin booyisiillee waan isin yaaddanillee waan isin barbaaddanillee isiniif godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf isiniif of qabee jira. Maaliif hojii biraan qabu hojiin kiyya yuutuubiidha. Yuutuubii hojjechuuf immoo itti qophaa'ee biyya kanatti deebi'ee jira jechuudha. Biyya kiyya biyya abbaa kootiitti galee jira. Isin immoo daawwadhaa laayikii sabskiraayibii sheerii naaf godha na jajjabeessaa. Yoo immoo isinitti hin tolin jechuudha dislaayikii illee godha nallee arrabsaa jalatti
ani hanga irraa alhamdulillahi rabbil aalamiin namni na arrabsu tokko hin jiru. Sababni isaa maaliifi nama na arrabsu komentii nama jalallee deemee barreessee waan arrabaa nama arrabsu jechuudha. Maaliifi kabajaa fi naamusaaf safuu eeggadha jechuudha. Waan badaa abbaan fedhee hojjetellee komentii illee itti barreessuun deemu san jibbee laalee biraa deema. Yoo jaaladhe dhaabbadhee laalee fi laayikii godhee fi maashaallah jedhee barreessee fi rabbitti si haa jabeessu jedhee bira kutaa jechuudha. Kanaaf namni tariinan arrabsu jedhee yaada akka mataa kiyyatti namni immootu nama arrabsu akka nama jabeessu nama taasisa jechuudha. Kanaaf yoo yaadallee qabaattan yaada keessan arrabas qabaattan fida arraba keessa illee ilaalee ittiin bohaaruu barbaadaa isiniin jedha. Egaa daawwadhaa viidiyoo hanga xumuraa arrallee waan qabadhee dhufe ilaalaa isiniin jedha. Akkuma dura isin agarsiisuuf yaaletti mana aadaa Oromooti. Dubartii Oromoo aadaa isiin qabdu, duudhaa isiin qabdu, waan isiin godhattu isin argisiisaa jira jechuudha. Kan irraa kaanu boolla qayyaati. Boolla qayyaa viidiyoo muraasallee ta'u hanga daqiiqaa 5 namni seeran kaameraamaanii hin qabu, namni seeran naaf hin waraabne viidiyoo sani kan qabadhee dhufe. Viidiyoon kunis itti hafufuu yoo jettan taate komentii naaf kaaya. Viidiyoo kana guyyaa guyyaan akka itti fufu akka mootuu ofii kiyyallee hojjedhe akka mootuu mukuma inni irraa hojjetamu sanillee hanga baadiyyaatti deeme mukuma inni irraa hojjetamu sanillee waraabbadhee fidadhe akkaan isin daawwattan. Mukni yookaan kan isin beektan mukni miidhagina aadaa Oromoo keessatti duraan haadhonni keenya abboonni keenya saamunaan bitatanii shittoon qaban. Kan isaan qaban muka kana. Mukkeen kun mukkeen urgaa, mukkeen gosa hedduuraa walitti dabalamanii jechuudha. Kan akka birreessaa, kan akka baddeessaa, kan akka olaati. Warri beektan ni beektan, warri walloo kamisee ni beeka. Dubartiin arsillee beekamtuudha jechuudha kanaan. Kanaafuu aadaan kunis kan gatamuu qabu miti. Aadaan kun kan bareedina miidhagina qaama namaatiif fuula namaa amma yoo kaa ilaaltan taate ispeeshaalii godhani warreen Habashaa inuma kana daawwatanii jechuudha. Kana daawwatanillee kana hojjetanillee aartistoonni amma meekaappii dhiisaa jiru jedhan gaafannee amma dhiyoo tana gaafadhee mana isaa dhaqee gaafadhe jechuudha. Dhugaan gaafadhu aartistoonni nu biratti dhufanii hojjetatanii deemanii meekaappii ofirraa itti dhiisanii jiru jedhan. Kanaafuu nulleen haa godhannu. Kagaltanii mana keessan keessa jirtan haa godhattanii waa hedduu shifaa fuularraa nama bal'isaan amma haga biyya galee fuulli kiyya nan tuqamne natsaa jira jechuudha. Jismiin kiyyallee nan tuqamne haala qorraa haala qilleensa haa dadhabuu malee fayyaa qaba jechuudha. Keessatti alhamdulillah keessatti ammallee bobaa nama ajaa'u fooleen dubartii hin xiraa hin ajaa'aa hedduun irraa kaasee irraa dubbachuu hedaa guyyaa biraatiif viidiyoo kana irratti hojjedhu akkuma dawoomattuu akka dawoomattuu kan barbaadamu wanti kun jechuudha. Foolee dubartii kan urgeessu kan bareechisu ni beektan dubartoonni haala garaagaraa qabna jechuudha. Kanarratti in saalfanna waan saalfii haasoftee bali jettanii namarratti quba qabdu jechuudha gizee tokko tokko. Kanaaf hin saalfanna malee osoo gabbaafne seeraan kaasofnu taate dubartoonni Arsii hedduurraa dubbatan jechuudha. Ani intala Arsiiti. Kanaafuu daawwattoota kiyya kabajamuuf jaalatamu Oromoo kutaa 10 aadaa keessanii aadaa bareedaa, aadaa miidhagaa, aadaa ammallee nama hawwatu, aadaa Habashaa nutti hawwitee amma keessa seentee keessaa mul'ataa jirtu jechuudha. Kanaaf aadaan kun aadaa keenya karaa qe'ee keenya haa deeffannu. Dubartoonni biyya keessa jirtanis hojii kana hojjetadha isiniin jedha. Hojii kana mana keessatti yeroo salphaan itti fudhatu amma inuma teekinooloojiin tolee namni mana qabdan, namni mana bal'aa qabdan teessumatti akka duraanii baadiyyaatti boolla qotuu kan qotamu akka viidiyoo duratti sin agarsiisaa jiru kanarraa boolla qotanii ibidda qabsiisanii shidan itti qabsiisan achirra dubartiin leexxee amma siree feetumootu kursii qaawwatti gootee akkasii dhaqxee gubbara taa'uu dandeetta. Gaawwan illee
qarshii 3,000 moo 2,000 bitamaa isumaan bitattanii uffattanii keessa taa'uu dandeettan. Mana isaa hodhaytan gara qarshii 1,000 gara qarshii 1,500 baasu jechuudha nam tokko. Kanaaf kun hundinuu aadaan keenya karaa mana keenyatti ol nu haa deebi'u nu fayyadaa faayidaa nuuf qabaa jechuun barbaada dhaamsi kiyya. Inni kan biraa isinis dhaamsa keessan akkuma isinii kaasetti dhaamsa keessan dhaamadhaa isinii jedha koomentii jalatti. Saadu biyya keessa jirta waan biyyi qabdu nutti himi waan biyyi qabdu dhaqii viidiyoodhaan waraabi nu agarsiisi waan akkana feeni jettanii isin yaada keessan natti ibsatan taanaan ani qophii isiniif jira isiniin jedha Oromoo koo qaaliif gaarii. Egaa viidiyoo akkuma isiniin jedha viidiyoo kana daawwadhaa sirriitti isin fayyada.